أهل الذكر دعوة شو إسلام ما بلاته ولا شربي بدا نبوت يديك إنا مالك تالف دا خالف القبنا سنة نبي الله خالف القبنا سنة نبي الله ثم ربي توامني من سيفتشو وهاجهن كي نقرأ كيف قلتو ربي سوال خلق برسيفتشو غرغر ربي تنقرأت وهمتشو هايرقات الإسلام كوبة قجود جاهي وربي سهلا في سهجتشو نما ربي ابن بيتي أمن يرقجو مؤمن توني قلبي قاري دهن سيمتشو وبولي سهكي فرقيقا قلتشو قمات وبلما في الرهبة حجو دراتو بكينيا ربي الوافلشو مت اسلام عليه نفقا جيجو ربي فاطمة كينيا وندهن فتلشو قلاسي قلقلا حرم يهدجو قيا تحبني قلقلا سلبجو خاتمة ركجو يادن كدجو دبهم بكا كنا ربي الوافلشو رفقا جيجو اتقال بودا وحلا حبيبك أحمد نور الهدى متى كده فرقا بانكنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوتا أهل الذكر دعوة شو بكم أجرت مرتي نجين ربي سبحانه وتعالى اسم ولين هاجراتو لمنتو أنا السلام عليكم كنا من تنداتيس أشرم عركفونه يو يا ببارو سنجا تولي إمالتنا كيستي بوليتين إن بيتن كلت موندان يرو أماتتي وايغرا من تسلام رفو كيستي asin durattis amantii ortodoksii keessattis hunda keessattuu gara social media ni beeytan imala isiidha gara islaamummaa dhufu kana keessatti kanarraa waliin haasofna zinnash yookaan sumeeyyaa gara amantii islaamaa baga dhufte salaamu alaykum zinnash anaa dhufuun sinja wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan nagaa keessan hundi keessan maasha Allah jirtu akkam nagaa fayyaadha alhamdulillah nagaa keenya jira galanni rabbii faato tolega yeroo gartee oromoo to shakkiin qabdu oromiyaa ra dhufu shakkiin qabdu yookaan Itoophiyaa ra dhufu shakkiin qabdu yani amantii keessa turtes walumaan wal beeyna gaafa amantii ortodoksii hordoftuusi array mala dheertuu keessan si of yoo rabbi nu laafise dhaloota keetirra hanga guyyaa irra bakka amma jirtu kanatti yoo namni wal dhufu gaa wal barata oromoon kiristaanaa sin jirti pheenxeen hin jirti ortodoksii ni jirti tawaahidoon ni jirti inni amantiin qabnees ni jira gaa namni haadhaaf ebbara argama maqaan kee guututti eenyu jaam eessa dhalattee guddatte haye ani maqaan kan ko duraan zinnaahin jedhama amma akkuma beektan gara islaamummaa argan dhufe sumayyaa yookaan dammoo sumawayyaan jedhama zinnaash tasfaayee katamaa badhaadhate godina arsii asallaa aanaa dubbita gandaaminyaa dabbasuu keessatti dhaladhe kanan jiraadhu dammoo yuunaayitid Imiraatii keessan jiraadha jechuudha meega harmee taadheetti argama maatii tee keessa islaamni jira sumayya maatii kiyya keessa namni amantaan addaan jiru maatiin kan amantaa isaanii irratti akraariidha faamilii keenya keessa hin jiran namni amantaa addaa daawwattoonni keenya sagalee waan xiqqoon ol kaas jedhani inshallah tolega mee namni yeroo baay'ee gara tawaayidoo keessaas jiraate gara pheenxees hin dhaqa pheenxeerra gara gartee tawaayidoos gara waaqeffataas gara islaamaas hin deemu amantii gartee maatiin teerasi guddisterra takka gara amantii biraa deemte ay ani gara amantii biraan deemne amantii biraa sin jaaladhu ortodoksii keessa kalan jiru ortodoksii tawaayidoo keessa hin jira achuma keessatti guddadhillee inna amma alhamdulillah gara islaamummaa kana dhufe malee takkaayyuu deemee hin beeku jijjiirratti sin beeku meega namni yeroo maatii keessa argamu hangafatees hin argama jedhu keenyas sagalee kiyyamoo kan isiiti gara keenya inshallah na beeksisa sagalee kiyyamoo kan isiiti sagalee hin dhagama sagalee jaani sagalee eenyuti kiyyamoo kan sumeeyyaati meen kana sitaa kana irra kaa'utti na beeksisa inshallah na beeksisaan qasu rabbi sin yaalafisu yoo kiyya taate na beeksisa in laalla waliin bi'iznillaahi مولا ربي نفعل في سجرة كينيا أنك وان كان رخاو إن شاء الله ما يا حول ما بداه يا تنتابارو توكي جمع ربي ثم توا أمارو داهين كينيا روان كاري تجرو دعا كده السودان نموك كركارو سنفن همامي قرن واتهارو يا حب الذين فقودي وزيزو نقان في ياما سسنا فقيزو
رب ديني سارت سناسيهتو ملا نبي الرد من وهاجبسو قدو خيني تكو سنا فكيسو عجائب ربي إنما قرسيسي فيد ربي قدان خيري يكون نمسيسي بايك برحمنك يا قرسيسي كافر جبران سجل سمية كراني إن شاء الله تعالى في عندك يا مجرين سجل سمية ربي ولا خاصه نبيساته أبشر سجل سيتي جوال سين سنتين تومر إن شاء الله نبيسات تولي ميو بلوان ميكاوجي يوخانو بليتي ميكاوجي رلت سمية أنا يبلوت الإرادة أفرين كبا شمارة لمن كبا أنا ورادة في شيء لما فادا جتولا هنگف ما يجوت أنقفتي يا شمارة جرتي أنا شيء لما فادا جتولا ما شاء الله ربي براس هرمتي تولي غانم نيرو قدتو ما تد بيتينا غرتي غريم بادية دلت غريم مقالة دلت إدو نترى لتو أنا إدو باديات نالده ما تين كودس كون نامبولا دا باديات نالده باديات دلنا كران من فيتو مقالة رنجران أيوة yeroo guddatu gaafamadi biyyatti waan hojjettu sin beena biyyattinis waan hojjettu gariin baay'een gartee naggaddi kaanis sin barata lafallee hin qota takka horiiti ispeet ani obboleettiin tii hangafa haadha koof mana keessa hojjetti ani kanan guddadhe baay'inaan alattan guddadhe iyyuu horiillee eegaa qonnallee hin qotaa wanti dhiirri hojjetu hunda isaa yuunan hojjedha abbaa koo jalattan guddadhe yaa'u faamiliin keenya bakkuma tokko osoo taanu ani yaani warri ijoolleen dhiiraa wannan jinreef ararra guddadhe isheen mana keessa hojjetti jechuudha. Takka horii bobbaaftee teessite re'ee gaala eenyu waanuma qabdan. Gaala osoo hin taane horii tiksaa dhuman guddadhe hangam biyya alaa deemurra horii tiksaa dhuman guddadhe. Faradoo yaabbattee teessite moo lafuma teessite deemtee? Gaangee. Illee yaabbannaa naannoo keenyatti fardoo bicha osoo hin taane harreen illee ni yaabbatamti fardi illee ni yaabbatama waan hunda isaa yaabbanneetu. Jajjabdu maasha Allah. Harreen nama dhiitti gaa. Takka mudannoo dhiiticha argatte? Eeyyeen argadheera. Kunnuqan nama sirriidha. Nama jala nama kuffisaa kan miidhamus nama jira. Yeroo garii horiin tiisan kunis nama jala hin bada takka asii laabatee iddoo gartee ooyiruu namaa limmata namaa marga namaa nama duraa nyaata. Dhugaa dubbachuuf horii midhaan hormaatis nyaachisnee sanirratti mudannoo ajaa'ibaa takka illee nan qaba. Kan hin daganne horiin na jalaa baduudhani. Re'ee rimaa ishee dahuu keessee sardiida jedhamu yoo beektan ta'e ishee nyaatame. Leecha kiyya xiqqishuu faana guddisne tiksinee galle jechuudha manatti yoo gallu midhaan nu dhoorgatani warri jechuudha. Midhaan nu dhoorgannaan manni osoo akkati kilaasii isaan rafanii fi kilaasiin midhaan taa'uu fi saalooniin adda jira jechuudha. Isaan rafanii jennaan kilaasiin midhaan taa'u isaan midhaan nu dhoorgatanii jennaan deemee midhaan nuuf fidi jedhee obboleessa kiyyaa. Gaadaan manaa dammoo mangaarrajaa qaba. Halkan erga isaan rafanii deemee midhaan yoo fiduu dhaqu mangaarrajaarra dhaabbatee midhaan akkuma daabboodha akkuma akkatti baattatee bahee mangaarrajaarra dhaabbatee mangaarrajaan ni kuftee warri ni ka'ee ni reebbamne turre jechuudha nyaachisa. Yaa salaam. Ajiib. Mudannoo waan daa'imummaa islaamuun dhumtu gaggabaabsineetu mira damarra. Nyaata keessaa maal jaalatta? Nyaata kam gartee hojjechuufoo bilcheessuufoo affeeluufoo kamtu sii laafa salpha? Nyaata keessa kana sirriitti jaaladhu biddeena shiroodhaan nan jaalla. Hojjechuudhaan timaatimii labbi akkas akkas. Bara kana namni waan godhuuti nyaata biyya amma wooma xalaba ordera godhata saanduwichuma. Ajiib dubartiin biyya jabdu daa'ittee tumtee nyaata bilcheessiti. Maasha Allah harmeen teenyaa fi bolowwan ka'uti. Hundaa'u baga rabbi isinii laaffisen. Tole egaa mee Sumayyaa biyya kana keessa jiraattee hanga guddattee keessa jiraattee imala gara biyya lammaffaadha. Kaan dalagaaf, kaan jiruu fuudhaaf heeruma, kaan barumsaaf, kaan biyyuma kana rakkinuma adda addaa sirnuma gartee mootummaa dhufaa dabraa keessa namni numa godaana gara biyya Arabaa kana. Bara dheera numa deema. Bara kan biyya itti dhalatte irraa harmee teefaa biraa baate. Yaani ani kanan deemee waggaa lamaa fi ji'a ja'aadha. Yaani waggaa lamaan dursaadha jechuudha. Gara biyya kamii imalte? Asii Imaraatii. Imaraat dhufte jechuudha. Kana Imaraat keessa waa hedduu dhagaan. Mee akkami karoorfattee baate? Eenyu waliin baate? Hiriyoota keeti moo? Dhugaa dubbachuudhaaf obboleettii asii qaba. Obboleettiin koo viizaa hojjetee naaf ergee. Yaani kanan dhufe normaal karanuman dhufe asii ijoolleen Itoophiyaa ni jirti isaan biraan dhufe jechuudha. Ati warra taarii baasan himte jechuudha warra qilleensarraan dhufe sana jechuudha.
wasamaa ilaahi Aywa. maashaallah obboleettee guddoodhaa achi jira ture Hangafa koodhaan ishee lammaffaadha hangafa kottas jira. maarree haati biyya jirti haadhuma bira dhufteeti maal balleessitere haa galatoomtu tole gaa hin dhufa namni waa hedduu mudata biyya teenya amaariffaa oromiffaa haasa'ama biyya tanatti arabiffaa kana keessa waan isin mudate jira Afaan Arabiffaa keessatti ijoollee Itoophiyaatiin wal qunnamas waan ta'eef hangas maraa miti xiqqoo ingiliffa waan danda'uu fi mudannoo hangas maras hin qabu karaa afaaniitiin jechuudha. maashaallah tole gaa yeroo biyyarraa godaanan aadaanis nama jalaan naftu amantiinis nama jalaan naftu Yaa. amantii teetoo biyyatti gaafa gartee ortodoksii keessa akkam takka hordofuu akkuma gara sooshaal miidiyaa kana qabsoo tana eegalte moo biyyattoo mee barumsa gartee gara waa'ee amantii Biyyatti maatiin koollee mana amantaa tajaajila waan ta'eef ani biyyattuu sanbatta maaliidha. Tajaajiltuudha biyyumattuu jechuudha. Onlaayiniidhaanis waldaa mana amantaa tajaajilu san onlaayiniidhaan hanga irraa tajaajilaan ture hanga kiristaana keessa turuu jechuudha. Innaaf biyyumattiidha. maashaallah nama jalaan naftu tole baga rabbiin subhaanahu wa ta'aala si laaffisee biyya kana dhufte hedduugaa ijoolleen lafa arabaa kana keessa jirtu amantii adda addaa qabdu gara sooshaal miidiyaa akkuma beeknu kana namni sooshaal miidiyumarra wal barate atillee gamanaan dhufte gartee waa'ee wal falmii amantii keessattis yeroo hedduu in argamta gartee kanarratti kanumarra wal baranne hamtuu miti amantumarra wal baranne galanni rabbiif haa ga'u gamana dhuftee dalagachaa dubbisaa barachaa waan beektus barsiisaa keessa dabarte mee sumeeyyaan kana keessatti sooshaal miidiyaa irratti maal baratte maaltu si aarsuu ture maaltu si gammachiisa ture yeroo asiin dura Dhugaa dubbachuudhaaf duraan keessatti wantoonni na aarsu baay'eedha. Batalaa jechuudha. Tokkoffaa irratti quraanayyuu kanan dubbisuutti na galchee gara telegiraamaatiin jechuudha. Gara tokkiikii irratti ergan naannoo galamaati. Akkuma dhufeen gara telegiraama irratti nitsitsirii amantaatu jira. Garee san keessa galee jenna wangeela baay'ee dabsan yeroo sanitti quraanaan beeku garuu islaamummaa baay'een jibbaa. Innaa isarraa kan ka'e appilikeeshinii buufadhee dubbisuu qabe. Innaa wangeela yoo dabsan baay'een aara ture jechuudha duraan. Baay'ee ka jedhamu. Innaa wantoonni na gammachiisu dammoo islaamummaa ani duraan jibbu san barachuu kootiin hubachuu kan kootiin alhamdulillah. Eewa achirratti qabsoo gartee gara yoo amantii kana tuqan wangeela dabsan jettee kaate eenyuun dura waa'ee wangeelaa dabse eenyu argitee eenyuun walitti dhufte ture yookaan yaadattu taate. Jalqaba irratti garee irratti jechuudha. Sheek Ahmad ka jedhamu wayitu jira maqaan isaadha. Dhalataa shawaadha jechuudha. Naannoo Iluura natti fakkaata garuu dhaloota isaa. Wangeela koppii ani wangeela nan beekamu yaani biyyarra waan jiru tajaajiltu waan ta'eef koppii godhee irratti gallakkisaa wantoota adda addaa godha. Isaan inni wangeela dabsee nan baay'een aaraa ture. Addeen guduma quraana isaaniitiin baasee isaan awwaarra deedee quraana dubbisuu jammaree jechuudha yeroo sanitti galama. Minaaminaan dursa. Maashaallah achirraa gartee achi keessa garee keessatti ture jechuudha osoo gara gartee feesbuukii fi tiktookiidhaan dhufin. Maashaallah mee yeroo gaa islaamni gaafa ati amantii sana keessa jirtu waan mata dureen irratti fuulleeffatanii irra hedduu islaamni sirraa haasa'u isin irraa haasa'utan maal ture? Rabbii dhiifama naaf haa godhuuti nuti kan dubbannu uummanni islaamaa nabi Muhammadiidha kan isaan hordofan kan jedhudha. Allaan hin jiru osoo Allaan jiraate islaamummaan jalqaba jiraate macaafota islaamummaan jalqaba dura jedhamu san gaafuma nutiin gaafachaa turren akka injil tooraat zabuuriin isaan eessa ka jedhu turreeyyuu jiru jalqabarraa islaamummaan nabi aadam irraa hin jiru ka jedhudha. Isaan dammoo karriisin irratti kaasan nabi isaan ergamaa rabbiidha rabbii miti kan jedhamudha jechuudha. Achirra yeroo sanitti yeroo ati gartee amantii teetan hordoftu Yesuus ilma namaati waaqaa miti yeroo jechaa turan namoonni islaama amaariffaanis garee adda addaa kallattii adda addaatiin kana falmii godhu turte irraa difaa irraa dhoowwaa turte. Gaafa si bilbilanii jawwaala yoo si bilbilan akkas godha. Jawwaala yoo bilbilan akkas godha. أبشر
مدى كانوا انجد ودى درين قرانا ربي مرقى والكتا كنين في اللي تانا نمامتي مرقى إيقان انجد حيوانف والبيكا والانجد أدان انجد قصافانا وجعلناكم تولي ديبنا سقلين دقياما Eeyyaan ammoo maan jedhu. ayya rabbi si alaaffisu rabbi si dhageessisu tolega silaa'uu kan irratti wal falman yesus waaqamo waaqaamati ilma rabbiiti moo ilma maryama kanuma irratti deemaa ture imalli kana keessa deemaa ture atilleen gartee gara ijoollee islaamaatiin waliin makamtee mormii dhedheertuu deemoo ture gartee fudhachuu dhabuu keessatti namni waluma mormaa ture ijoollee hedduutu gartee gara keessaniis waa'ee amantii barsiisaa gamanaayis heddumaatu haasawa qabsoo waan gartee namni kan wal aarsaa walirratti viidiyoo dalagaa deemaa ture mee yeroo sanitti ati islaamummaa naan fudhadhaa jettee islaamummaa dhugaadha jettee hordofaa turte moo beekaatuma moo dhugaadhi moo gartee wallaalumaan akkasii mormaa turte yeroo sanitti gartee qabataman wangeela qabatte Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti islaamummaan dhugaadha jedhee yaadee sin beeku hubadhee sin beeku dhugaadha jedhee mormee sin beeku kaayyoon koo maal ture islaamummaan dogongora qaba ummata islaamummaa keessa jiru kana dogongora isaanii kana gadi baaseetiin gara sanatti deebisuudha malee islaamummaan qeebaadha yookaan islaamummaan sirriidha jedhee yookaan dhugaan irraa argadhee yaadeeyyuu hin beeku jechuudha. Hanga guyyaa xumuraa gaafii hedduu gaafachaa turte. Hanga guyyaa irra gartee shaadaa seentu mee gaafii waan gaafachaa turte viidiyoo tokko jiraate mee. Gaafii kana dheengadda kaasan ture. Gaafii kana kanan kaase laayivii irratti dheengadda deebii gahaan arganne sababbiin itti kaases Dooktor Zaakir akkuma dubbate jechuudha. Shamarri yookaan karaa hiwaaniniidha cubbuun kan nutti dhufee jedhee dubbatee ture viidiyoon isaa afaan Ingiliffaatiin ana bira jira jechuudha. Innaa tokkoffaa irratti osoo hiwaanin jechuudha. Dirqama isa nyaachisni addaa maaliifi gara hiwaanin jechuu dandeessan ittaan suuraan ammas shamara ilaalchisee jechuudha hadiisa Bukaarii 337 irratti yaallam littanyaa sallallahu wasallam shamarri takka jechuudha yootiin abbaa manaa ishee duuka buluu diddeefi akkasumas immoo yoo dirqamaan of bira anyway akkasi maashaallah hadiisa irraa surachaa kaani surachaa gaafachaa turte arra deebitee kunoo kaan gartee asirratti yoo gartee kana gaafatu ammallee deebitee islaamummaa see kunoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii obboloonni koo kiristaanas nagaan isiniif haa ta'u akkam nagaa jirtanii. እሺ ስምሽን ቀይሪ ያላችሁት ስሜን ቀይራለሁ ግን ቶክቲክ እስከ አንድ ወር መቀየር አይችልም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የበፊቱን ቪዲዮ ዲሊት አድርጊ አንቺ ፕራንክ እያደረግሽ ነው የምትሉት ቪዲዮ ዲሊት እያደረግኩ ነው እንደምታውቁ ብዙ ቪዲዮ ስለሆነ የሮቶኮት ዲሊት ጉዴ ህንጡምሩ እና ደግሞ እኔ ያማንኩት ለራሴ ስል ነው እና አላህ እኔን ስለመረጠኝ አልহামዱሊላህ እኔ እስላም ነኝ በዚህ አልደራደርም ለእናንተ ብዬ ሳይሆን ለራሴ ለህይወቴ ብዬ ነው አመንኩትና አልহামዱሊላህ እኔ ሙስሊም ነኝ አንዳንድ ሰዎች ግን እኔን አንገት ለማስደፋት ብዙ ነገር ትጥራላችሁ እኔ በአላህ መንገድ ላይ ምንም ነገር ሊለየኝ አይችልም ማሻአላህ ቶሌ ሱመያ galanni rabbi faatau mee kanuma keessa maali waa'ee pirankii kana jechuun amantii keessatti mee gaafii si gaafadha gaafa gartee namni dhufee shaadaan artis qabatu bakka adda addaa qabatu birrii barbaada dhiira barbaade tan atoo kana keessa jirtaarra ani dhugaa dubbachuudhaaf birriis namni naalaata hin jiru dhiira islaamaa miti dhiira kiristaanaa iyyuu jaaladhee hin jiru waan ta'eef kan dhiiras barbaada gara islaamummaa hin dhufne kanan barbaade kanan argadhe ofii koo qoradhe osoo namni naan jedhin dhugaa argadhe kana islaamummaan amantaa dhugaa ta'uu ishee argeedha kanan ani jechuudha gara islaamummaatti dhufe malee namni tokko na shawwadee na dirqisiisee miti alhamdulillah rabbiin bichaan jechuudha dhugaa ofii naaf ibseedha waan ta'eef malee maashaallah galanni saafatoo mee warroottan kana keessa laphee namni beeku hin jiru waaqa callaa laphee namaa beeka gartee dharaan islaamoyte moo ummata irra pirankii dalagu jirti gara ijoollee amantii kiristaanaatis isin pirankii godhu jirti jedhan ijoolluma gartee islaamaa keessaas gariin waanni kana isin gartee shaadaan isi shaadaa dharaati akkana jedhan hedduutu jira mee jira kana maal jettu jara lachuutu amantii lachuu kiristaana islaamaanis dhugaa dubbachuudhaaf isaan irras al tokko sababbiin itti ilaalle keessatti anumatu yeroo duraanitti jibbanaan islaamummaa qabuu fi islaamummaa balleessuudhaaf kanan deemu ilaalcha duraanii san har'atti na dheegani namni kamiyyuu karaan irra jiru dhugaa dhedhee sila qabateef gisee san karaan tiyya dhugaadha waan taateef lubbuun itti kennuu danda'a ture jechuudha amantaa kee irratti wanta duubatti hin deemne yeroo sanitti
Garuu bakka kanatti ani firaankii miti islaamummaan dhugaa ta'uu ishee hubadhee argadheedha kan ani jechuudha amane. Kanaafuu firaankii miti obboloota koo amantaa irratti dammoo eenyumtuu firaankii hin hojjetu jechuudha. Osoo firaankiiyyuu hojjetanii wanti xiqqoo hojjetan malee rabbiin muufachiisanii abbootii meeqaa hayyoota beekaa ulamtoota meeqa laphee isaanii cabsanii firaankii miti jechuudha. Bakka kanatti karasitti akka hin fudhanneen isin jedha obboloota koo. Maashaallah. Tole egaa yeroo gartee amantii takka keessaa dhufanis amantiin san kabajamu hin beeyta hanqatti jaalatu akkuma itti jaalatu sana irra jaalachaa jiranii hedduu kanarratti nama hedduun wal dhaba yoo namni gara amantii biraa kiristaana irraa gara pheenxee dhufus pheenxee irraa ortodoksii jechuun gara islaama dhufus maatiidhaanis wal dhabuun hin jirti haati teetillee hin rifattee jedhan gartee rabbi gartee fayyaa guutuu haa kennuu fi hiriyyoonis namni hedduun ጓደኛን warri waliin turan dhiira taatu shamara taatu warri amantii sana waliin labsuu turte hedduunis kan simuufatan kan sidee garanis amantiin taabbaat jedhanis hedduutu jira. Yani kan viidiyoo adda addaa asirratti dalagees amantuma kee keessaa dhufte san keessaa hedduu jira. Akkasuma wangeelan beeytuu jedhanii warri isaa rabsus jirus hin jira. Ati dhugumaan wangeela gartee namni islaama wangeela hunda beeku jiru quraana hunda beeku jiru. Namni ragaa qabatamaaf waan sammuu namaa fudhattee lapheen namaa fudhattee dhugaa ta'uu ragaa argannaan namni kan amanu ta'a malee akkuma warra wallaala akkan ofirraa gartee kan wangeelaas Luqaas tokko hin beeyin gartee lakkoofsa tokko hin beeyin kan quraana raayis bakka takka hin beeyin akkuma warra sanii jettee jara kanaan gartee deebisaan kee maal ta'a warra uumaan beeytu tun wallaaltuudha akkanumatti gartee fadhinnuma wayitiif deemtii warra jedhuun. Jalqaba irratti yaa akkuma beeytan ustaaza keenya ijoolleen afaan Oromoo dubbatan hundi isaaniiyyuu garee koo jalatti gara telegiraamaatiin naan hoogganamanii jiranii. Akkasumas dammootiin jechuudha. Yaani garee san keessatti abbootirraa isaa ta'u wantoota adda addaa akkasumas abbootis gara sooshaal miidiyaatti fidee akka isaan baratan kanan godhaa ture. Garee keessattis akka isaan baratan kanan godhaa turee fi wantoota adda addaaf gaafii adda addaatiin jechuudha. Kan anaan na gaafatanii fi hubannoo narraa argatan batala ijoolleen afaan Oromiffaa dubbatan ana biratti jechuudha. Kanan qabee deemu isinis ni beektanii marii isaaniiti jechuudha. Garee koo jalatti jiranii. Garuu bakka kanatti isaan jechuun isaan jedhan keessaa tokkoffaa irratti anaan akka ija isaaniitti na laalanii wanta hin eegnedha kan isaan narraa argatanii bakka kanatti hin eegne dhiisi jedhanii keechan abbootii amantaa natti erganii ofii narratti bilbilanii wantoota adda addaatiin jechuudha. Sagaloota isaanii dhaggeeffachuun dadhabe. Kanaafuu bakka kanatti yeroo sanuu naan hoogganamaan turanii maaf yeroo sanii hin beektu nuti sirraa deebiin arganne maan jedhini har'aani gara islaamummaa dhufnaan maaf akkas jedhani. Kanaafuu jechoonni akkasii wantoota deebii dhabaa fi aarirraa kan ta'edha waan ta'eef isaan irra wanti ilaalamuu miti isin jedhu ustaas. Mee tole waan irra nama murannoon namni qabsoodha amantiin tun laayyoo miti salphoo miti laaftuu miti ibidda jala ibidda gartee walaba ta'uudha jiruu bara bara argachuuf kan ergamoonni nabiyyoonni hundi dhufaniif ilma namaa kana dukkarraa karaa waaqaatti karaa tokkotti jannatatti waamuuf ibiddatti miti akkamiin yoo murteeffatte waan kana mee akkamiin murteeffatte nama irratti kaase shaadaan qabadha waan kana mee yeroo tan murteeffa halkan murteeffatte moo guyyaa mee akkamiin murteeffatte miira maal keessa wixinee waan akkam keessa dabarte. Dhugaa dubbachuudhaaf wangeela dhugoomsuudhaaf jechuudha. Yesus Kiristoos waaqa akka ta'uuf dhugoomsuudhaaf wanti ani hin xaarre hin jiru. Sababiin isaa islaamummaan amantaa sirriidha jedhee silan hin yaanniif jechuudha. Garuu dammoo Yesus Kiristoos ergama rabbii akka ta'e wangeelumarra jira. Abbaa kan kootu na erge jedha. Innaa abbaa kootu na caaleedha. Ofiisaatii jilbiffatee rabbiin isaa kadhataa emmiyaa dirguutti na qumna yiqir balaatu jedheen abbaa ofii kadhataa jechuudha. Wangeeluma keessattuu abbootiin kan nu barsiisanii lakki inni misxira sigaawuu የሚባል አለ እና በስጋ ነው የተገለጠ እንጂ ሆኑማዳን ኡማሜ ማለ በመለኮት አይደለም አይዋን በኮንዳ እንጅራ ጃን ኤርጋ የሮ inni haadhatenya dubre maaramii keessa jechuudha garaashee jechuudha molokooti sunoo eessa jira reenjee isaan gaaffee akkasumas dammoo suurawwan qulqullootaa jechuudha istaarii yookaan dizaayinii adda addaatiinidha jechuudha kan kaa'amee jiru. Isa ilaalchiseetis gaafota baay'een gaafachaa ture. Akkuma islaamummaa gaafachaa ture, isas gaafachaa ture. Kanaafuu ani deebiin arganne keessatti wantoota baay'ee jira. Akkasumas immoo sirna beeta maqdasii keessatti beeta maqdasii keessatti tajaajilaan ture sanbatta maarii waan ta'eef jechuudha. Mistira beeta maqdasii keessatti wantoota baay'eedha. Wangeela irraa kan hin jirre jechuudha. Dammoo wangeela keessatti egzaabeer qaalaa iccamare maayiqqannas hin jedhe jechuudha. Akkasii. Isaan dammoo ofii isaaniitii itti hiikanii jechuudha. Wangeelas fakkeenya mistira sillaasee kan jedhu ofii isaanii itti hiikanii jechuudha. Bakka kanatti abbootiin tokko yoo mataa ofiitii itti hiikkate yaani akkamittiin ilma namaa deemee ilaala. Yoo fakkeenya suuraa Ikilaas keessatti rabbiin hin dhalus hin dhalchu sumtus isaan fakkaatu jedha. Nu biratti dammoo rabbiin ni dhalataa jedha. Bakka kanatti dammoo
Rabbiin dhalatu jedha wangeela Hinduu jedha bakka biraattis waaqni waaqni nama hinduu. ergamaa ta'e wangeela tura gaba ustaaza keenya. Sa waa hedduudha wal gartee bakka garii waaqni gartee jaanis hin argamu. Yesus argame. Waaqni hinduu ana callaatu hinduune sagaleen waaqaatis hin dhagamu namni waaqa takka ijaan arge gurraan illee dhagee hin jiru jedha. Kunis achumatti namatti wal faalleessa Yesus ana ilma namaa ajjeesuu na barbaaddanii jedha. Isa Naazreet jedha. Yeroo fannifame sanas eega waaqa teegaa nuuf fannifame waaqa kamtu waaqa kamitti lallabatee gooftaa koo jedhee gooftaa biraatti lallabataa eega waaqa ta'e addunyaa kanarra gartee yoo waaqa ta'e waaqa kamtu karaa waaqaan nama waama abbaa bira dhayxanii kan jedhu kunis waa hedduudha gartee osoo amantii xiqqeessuun ta'in gaafuma wanni kan jala deemamee hordofamu wangeela gatee wangeelumaatu deebisaa namaa deebisaa quraanamaa fi wangeelaa jechuudha. Saniif tana fakkaata akkati murteef guyyaa sana halkan immoo yeroo nati murteeffatee shaadaan qabadheetti akkamiin bultee akkamitti kaatee akkamiin gara faraan dhaquu dandeessa. Ani naannoo ji'a lamaa wayiiti samuun akkinu aaree gaggaafadhu shamarri islaamaa sammuun ishee hirruudha akkas jedhu sana gochoota keessatti islaamummaa subsiisuudhaaf bakka aarirraa kanan ga'e jechuudha. Bakki kanatti maalidha yaa sareen takka yoo guddisteeyyuu garaas nyaatti miti dhugaa. amantiin kiristaanummaa dammoo na guddisee amantiin kun dhuguma Dhugaa. bakka kanatti dhugaa mitiin jedha bakka kanatti dhugaadhaan jedha bakka aarirraa kanan ka'u yeroon adda taa'ee bohu jira jechuudha. Ajaa'ib. Amantaa korra kan ka'e dhugaa ta'uu hin dandeenye amma wangeelaan dhugumse maleedha naannoo ji'a lama ji'a sadiin dursaadha kanan ani murteesse guyyaa dhiisee tanan haraa ustaas Farhaan guyyaa lamaa wayii gara keessattiin haasofsiise guyyaadhuma shaadaa qabadhu jechuudha. Gara faraan dhufte jechuudha guyyaa sana. Naagamtee nanan gara isaa dhufe. Viidiyoo takka taati goota irratti illee takkaa walitti hin buune. Gartee viidiyoo takka tani an duwiti asirra godhe takkaan takka namarra godheen beeku. Gartee hayyee jedheetu maan akkana laaffisee guyyaa sana dhuftee dhukkeen irraa kaastee deemte. Maal jettamee naan amma? Keenya viidiyoo san baay'ee naare sababbiin isaallee bakka kaayyoon koo isinuma xiqqeessu ture shamara keessan fakkeenya mataa hanga miilaa nuti gurraa isin uffannu ka jedhellee isaanuma xiqqeessuun ture. Maashaallah jecha kee keessatti illee waa hedduu eega gara sooshaal miidiyaa uummata hawaasa islaamaa kanaan gaafii deebisaa keessatti illee wal mormuu waa hedduun baradheette galatoomaa jette waan biraatee sinna goota uffannaa keessatti galatoomaa gartee uffata kanaan na bareechitanii uffata gartee wangeela kiyya kaniin gartee duraan hin hordofin sababa keessaniin uffadheette gaafa jettu jiru rifeensa sattara rifeensi jedhan sana. Akkuma beektan ani banagaraachillaa surreen uffadhu uffata gabaabaan uffadhu sooshaal miidiyaa waggaa lamaan dursa waan bahuujusi. Mana keessas akkas bakkeerra baheen uffadhu. Haraa yeroo tokko rifeensa koo qollaan bahaa. Rifeensi koo immoo akkuma beektan xiqqoo isheedhaa dheeraadha. Ijoolleen kan keessan shamarranii ustaaza keenya fuuldura deemadha. Rifeensa kee shaffanadhu akkas jedhanii al tokko gara komantiitti na arrabsanii. Akka carraa ta'e obboleechi kan keenya ustaaz Ahmadiin Viidiyoo kana yaadattu Ahmad irraa maal dinqisiifattaa Ustaad Ahmad gaafa waa'ee gartee Itoophiyaa waa'ee biyyaarra waliin buutan kanarratti illee gartee Itoophiyaan budaadha gaafa jedhee waa jiru tokkos irratti dalaydee turte isaas. Jalqaba irratti akka inni rifeensa kanatti uffadhu na godhe tokko ijoollee kan keessanii fi akkasumas immoo obboleetti Ustaad Ahmadiidha. Lakkoofsa koo qabu WhatsAppidhaan jechuudha. Innaan piroofaayilii kan koo WhatsApp irra godhadheen ture aduu san rifeensa koo qollaa jechuudha. Ija fuuldura kaas yookiin dammootiin bilookan si godha. Ati wangeelan haguuggamtama wangeela siin haguuggamaa yaada sirraa kanan ka'e sirreeffadhe tokko lammaffaa irratti dammootiin Itoophiyaa nan jaalla ture baay'een jedha ammas biyya koodha nan jaalla. Budaa dhedhee silaa rabse Itoophiyaan budaa akkas jedhee silaa rabse xiqqoo simmeetii biraa keessan gale jechuudha. Maashaallah. Gaafa kanallee kun quraana qabattee namoota adda addaa keessummeessuudhaan gartee eenyu gartee warra amantii kee hordofan ortodoksii hedduu lafiduu turte. Waa'ee kitaaba irratti illee namoota adda addaa illee isaan kanaanoo obbolowwanuma keenya amantiin adda taanoo isaaniinoo maal jette isaanillee aaran isaanillee miira keessa galanii waan gariileen jecha gariin waa hin dubbata gariileen gartee tasgabbii qaban warra waa beeku. Amantii keenya keessaa baatu nama baay'ee beeku waan akka nun gootu waa'ee zinnaa ishee miti waaqni si haa qajeelchu isi haa deebisu abdii qabnaa hin deebitii jedhani isaaninoo maal jettaan inshallah akka sabaatitti akka gartee barsiisota keetiitti turan. Tsihoon akkuma beektan duraanuu sooshaal miidiyaa irra jirti. Boloota kana immoo yuutuub irraanuu akka gara tooktikii telegiraam irraa gara tooktikii dhufanii ijoolleen keenya baay'inaan shaadaawwan qabataniif karaan akka dhufan kara tooktikii akka dhufanuu kan goone tokkoffaa irratti nuyi lammaffaa irratti dammoo
ani amantaa kan gurratti dubbuku kenna malee wanti duubatti deebi'u hin jiru. Isinuun afkoota nagaataa hanga dhuftanitti bichaan jaan. Inshallah bareedaadha humaatu bareedduudha gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala hedduudha kan dhufuus faruudhaan amantii seenee kan boos hedduu bakka hunda deema namni olii gad jireenya gara keessa waa hedduu nama mudata kan beekaatti dhufa gara amantii kan wallaalaan isuma dhufa kan gartee sababa jireenya fuudhaaf heerumaatiif keessumaa gara kallattuu hunda amantii hunda keessa kafaruu fi amanuun isin waanuma jiraati maashaallah raajaallee hin jaalatta akka malee nashidaa isaatiillee irra keessa kanuma nuti gartee amantii teenya keessatti amantii teessan keessatti illee hayyamuu baatu waan jecha ergaa babbareedduu dabarsuuf suuraa isaallee background godhatta gaafa uummanni musliimaa daangaa sirratti tarkaanfatan waa'ee raayyaa fidda. Raayyaa irraa maal jaalatta kaaset asaa isa kam dhaggeeffachuu turte? Raayyaa abbaa mancaa namummaa isaa hayyuu beekaadha Oromoodha baay'een isaan jaalla viidiyoo wayii hojjedheera kiristaanummaa keessa yeroo argatanii sanatti fakkaata. Garuu kan isaa keessatti egaa ilma namaa haala gahii waan gaarii dukkanatti hin jaamin baafadhu gargari kan jedhu sana raayyaa digdammaffaa isheen jaalla jechuudha. Ergaa bareedduu qaba yaa kootu feetus amani amanuu baattus amantumaan wal barii isa jedhu sana jaalatta. Wallahi rabbi irraa jaalatu qabsaa'aadhaasi waan hunda keessattuu amantii namaallee hin tuqu kan ofiitillee hin jaalata kan namaatillee hin kabaja akkana ture. Mee sooshaal miidiyaa kanarraa maal barate yeroo namni gartee wal mormii islaamunuma jirti kallattii hundaan dhagaa walirratti haran wal arrabsan Yesuus Kiristoos arrabsan alayhi salaam nageenyi rabbi isarratti haa jiraatu gartee kaanis Muhammad arrabsu hundi kan dhagaallee yoo gabbare namaa kabajamu qaba. Sooshaal hawaasa kana mee maal jettaan? Ammallee itti muffaa jiranii hin dhaabbanne egaa miira addaatiin sababa keetiin illee nama hedduu islaamummaa kana gad dhufee jira. Akkasuma gartee ijoolleen saba walii qabnu biyya walii qabnu eenyu ittiin ufaa jira eenyu zinnaas taanfaa jira daaqoo eenyu jira nama hedduu lakkoo inni hin hundinuu asirra jiranii gartee kan isaan illee rabsu hedduudha. Amantii namaallee warra rabsu ijoollee islaamaatiin hoo kiristaanaatiin hoo maal jettamee zinnu? Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen kan keenya islaamaa jalqaba irratti jechuudha. Asii osoo maqaa nabii keenya Muhammad dubbannee kan salaawata irratti buusuu qaban komantiidhaan ijoollee kiristaanaa arrabsanii islaamummaa keessatti dammoo islaamummaan miidhaginaa bareedummaa akkasumas dammoo namaayyuu nama arrabsuu miti dirqamaan amantaa islaamummaa qeebale hin jettu. Kanaafuu nama arrabsuun amantaa kam keessattuu hin eeyyamamu kiristaanummaa keessattis hin eeyyamamu namnii fi amantaan dammoo bakka kanatti waliif hin madaalamu osoo amantaa fakkaannee deemne tokkoffaa irratti lammaffaa irratti dammootiin ijoollee nama arrabsitanis xiqqoo sammuna kana batala ijoolleen kiristaanaa aadarraa kan ka'anidha. Ijoollee baay'ee yaa akkuma isinuu jetta shaadatti kan namman alhamdulillah rabbi hundaa yaa fidu. Kanaaf obsa goraadhaadha. Ayyoobbiyaa qaamni isaa raamma'ee ka ture rabbiin obsa kenneefi jennaan ni fayyee akka wangeelaattis jechuudha. Kanaafuu obsa ayyoobsan qabadhaatoo dubbisaa dhugaaf dhara addaan baasadha. Akkas baradeera dhukkubsachaa ture baradeera sa waa obsuun dirqama ta'a. Waan suuraa kanarratti osoo namanin ummata burjaajee jiru suuraa kanarratti funnoo takka asirratti kirrii masqala asirraa qabdu hin namanne mucaan firraan kunne jedhan funnoo sana yoom ofirraa kutte halkan kam yoom hangam takka ji'a moo torbaan immoo guyyaadha moo sa'a keessatti ofirraa baafte? Viidiyoo nama isin as baastan irraa kuttan kun suuraan kun kiristaanummaa keessa waan jirudha. Saa. Uffatoota uffadhu keessattis dammoo kun kiristaanummaa keessa waan jirudha. Viidiyoo kanas kan hojjedhe gaafii waa'ee islaamaa ilaalchiseeti. Kanaafuu ani fannoo koo ofirraa kuteera nam fayyisu homaa naan godhu mukaadha waan ta'eef gizuma san ofirraa kute jechuudha. Gaafa islaamummaan osoo shaadayyuu hin qabatin dhugaa ta'uu arguun ofirraa kute ani islaamummaa sijjammar fannoo san kan ofirraa kuteef islaamummaa qabachuuf miti. Hiriyaantii akka diijaa hin beektanii. Uffata kanayyuu sijjammar isheen naaf bite ture jechuudha. Ajaa'ib. Innaa akka islaamummaan dhugaatti badhee jennaan barreeffama wayiin barreessiif gara WhatsAppitiin. Ani dhufin ajjeese malee islaamummaas hin qabadhu. Sababbiin isaas ergama rabbiif rabbiin arrabsaa ture waan ta'eef qabadheefis rabbiin lubbuu koo maaru. Silaa ani faayidaa hin qabu hin jedheen rabbi siif dhiisaa waa hunda dhiisa osoo hin beekin kana goote naan jette isheen illee na jajjabeessite alhamdulillah. Allahu akbar. Baay'ee hiriyoota kee namoota gartee kan beektu sooshaal miidiyaa kanarra kan si dura islaamaayis kan si booda gartee islaamummaa tana fudhatees hedduudha. Mee waa'ee viidiyoo takka gartee waan maashaallah akkamiin ashidaan tun si laaffattee mee waan tana waliin dhaggeeffan. ለጋስ ለሁሉ አዛኝ ተወዳጅ ሁሌም ታማኝ የፍጥረት ሁሉ አይነታ የከውኑ ሞገስ ስጦታ ለጋስ ለሁሉ አዛኝ
ገንዘብ ነው ሲዳኝ የፍጥረት ሁሉ አይነታ የከውኑ ሞገስ ስጦታ ما شاء الله bareeddu amaariffaan jirti nashidaa akkaan jaalatamtuuti bareedduudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hedduu si laaffisee sumeeyyaa maasha Allah maqaa kana sumaaf filate moo faraan faa sii file moo ustaad riyaad faa sii file moo eenyu sii file maqaa kana Ustaaza mee al tokko sagalee jira irra naaf deebi'an nageenya. Maqaa sumeeyyaa jedhamu kana eenyu sii file ofii filatte moo ustaad faraan moo warra gartee guyyaa sana hordofu moo ustaad riyaad moo namoota hedduu ture gaa'e Maqaa kana dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Toktiki wayitan Sumayyaa jedhee baafadhee jira. Kiristaanumaa keessa jiru jechuudha. Toktiki isa yeroo isin laayivii irra jirtanii kadhee wantoota isin jettan sagalee waraabbadhaan tureyyuu. Sabbi Sumayyaa itti baasee seenaa Sumayyaa keessatti immoo waan xiqqoo hubadheera. Seenaan ishee jaalla. Sana Sumayyaa dhee baafadhe. Akkasumas immoo ustaaz Aliin beektanii dhugaa dubbachuun waan ajaa'ibaa natti fakkaata. Ustaaz Aliinis intalli tun gaafa shaadaa qabattu hadaraa jedha guyyaa 2-3 wayii. Yaa waan hunduu walirra bu'e jechuudha. Sumayyaa duraanuu silammuu gaafadheef Sumayyu manaan jedhanii ustaaz Farhaan garuu Sumawayyaa jedhee naa hoggaasee sababii Sumawayyaa ittiin jedhes inni simeera waan ta'eef jechuudha. Bastee waan hunda addaan baastee dhufte waan ta'eef sababa sanii fayyadu jechuudha. Namu hedduullee kan biloo goote gara barsiisuu warra sadhabanii wal mormitanii wal sadhabanii firaase dhiisan gariillee gaafii ati garaan murannee hanqa guyyaa xumuraan numa gaafatta. Ustaad Aqil tokkos bilookii firaa gootee baafte. Isaanoo walitti araaramtan moo? Alii Muhammaffaa jira nama hedduu jira. Namoota bilookii goote gaa bilookii jalaa gadi lakkiste moo? Manuma hidhaa sana jiran ammallee. Rabbi nu dhiifama naa godheeti ustaaz Aqilis bilookan isaan godhee ture. Namoota baay'een bilooka isaan godhee hatta ustaaz Farhaanoo tokkodhaan bilooka isaan godhee tanan waa'ee isaanii akka hin dhaggeeffanne gara bootii mitiin bilbileetiin akkas gaggaafadhe. Jalaa baaseera alhamdulillah araaramneerra inuu haasofnaa. Maasha Allah galanni isaaf haa ta'u anilleen guyyaa xumuraa firaas jalaa bee duraan fireenduu walii qabnaa bahee irraa dhiise bas gaafiin gaafadhaate ammallee nama obsallee qabda kanuma aartu nama kana gaafuma gaafachuu kanarratti gafuulloyte tole gaa arra amantii san keessaa baatus amantii sanis hanqarraa beektus barsiisuudhaaf gara amantii kana afeeruunis dirqama sirra jiru akkuma gaafiin nu cinqite sanatti rakkini suutumatti marii ta'e namarraa xiqqeessi deeme kan siin jehuun dhaamsa kana siidhaama mee harmee teetoo fayyaa rabbi siif haa kennu abbaan keetoo jira maatiin ta'e hundi nama jiranii miti addunyaarra lubbuun. Alhamdulillah maatiin koo hin jiranii inshallah ammaan kullee na fayyiti jedhee abdii qaba rabbirraa. Inshallah. Alhamdulillah maatii hundaa qaba jechuudha. Maasha Allah hin dallane hin rifatti gaamantiin laayyoo miti irratti guddisanii harmeen teessanuma abbaan keessanuma kan biraan argattu akka feete ta'uun jiru gaa mee isaanii maal jette harmee teetiin asumaan yoo namni fuudhee cirees addunyaarra waliin gaya harmee teetis hin jaalatta abbaa kee obboleettii teetis guddoorraa eegalee hanga quxusuutitti maatii teetiin maal jettaan? Maatiin koo wanni jedhuun keessaa isaan haalota baay'ee fi dhugaa dubbachuuf xiqqoorrallee ta'ee dhukkubsattuu irraan ture. Maatii keessaa ijoollee ana malee ijoollee dubara 2 fi dhiira 4 osoo qabanuu akka ijoollee yookaan dammoo warra takkittiitti na laalanii. Innaa wanneen jedhu keessatti ilaalcha addaan naa qabanii wallaahi anis dammoo jechuudha. Rabbiin gaditti addunyaa kanarraa kanan ani qabu maatii kan koodha maatii kan koo kan jedhamu waliin jaala'a bootaa guddaan qabaa fi garuu amantiin dammoo lubbuudha jechuudha. Bakka kanatti boolla kan kootti ummaan koo dhufteetti naaf hin galtu. Waan hunda keessatti jechoota isaan jedhan isaaniif nan dhagaa isaan nan hubachiisa. Garuu amantaa gallakkisu sonaan jedhanii amantaa gallakkisuu hin danda'u. Amantaa lubbuudha kanan jiraadhus lubbuu kan koodha. Wannan jedhu keessatti isinin jaala'a isinin kabaja. Duraanis ilmuma kan keessanii ammas ilmuu kan keessanidha. Na amantiidhaan bichaan ittiin dhufinaadha. In aarinaa illee na jalaadha. Namni tokko dammoo amantaa dhaaltummaa miti. Tamtu dhara tamtu dhugaa jedhee addaan baafachuun dirqama isaaniiti. Kanaafuu hadaraa amantiin qofa natti hin dhufinaa hin jaan malee ani intaluma kan keessan duraanii sanidha jechuudha.
ما شاء الله والله يرجع بريد هذا إمالر قرتي يعني منو في تسنجرتو ربي سر جالتو جرو بريدو سياجرا تيسو قالتو أمي وروتن قرتي أمانتي ولين برتشا تورتن برسا تورتن قري الدادا كيس ولين تورتن سرا قبابسا سمر سرا تمرا إساني فو وروتن قرتي ميرا دا قلس جيبي بلوكي سيقولي ديمي كان سي أربسوس كانينو gartee amma kennaan faasaa waa hedduu si gaafate namni si gaafata namni nama jaalatu nama gaafata maaliif islaamaa dhuftee dhugumaan islaamoo ta'e zinnaas bas rabbi waaqni si eebbisu deemii tasiin jettee du'aa si gootee sin jirti nama hedduu jira kan sin mufatee si jara saninoo maal jettaniin hiriyootuma keeti ilmaan samaa ilmaan biyyaa kanaan maal jettame inshallah. Eshi isaan indamootiin wannan jedhu dhaamsa tokkoffaa keessatti dubbisaa anja wangeelas dubbisa quraanas dubbisa dhugaa dubbachuuf quraanni osoo dubbistu ofii isaati ofitti si fudhata jechuudha. Kanaafuu kamtu wal bira qabanii yoo dubbisan ofiif dhugaa baranii naasin arrabsinaadha. Ani lubbuu kan keessaniif ittiin gaafatamu isinis dammoo lubbuu kan koos ittiin gaafatamu. Namni dammoo arrabnis deebisuu hin danda'uti osoo arrabsuu baatanii dhugaaf dhara addaan baafatanii asumaanis dammoo dhugaa dubbachuudhaaf isinirraa kaasee ustaazota sooshaal miidiyaa irratti argadhee fi abshir maatu abil bilan social media irratti argadhee fi akkasumas obboloota kan koo islaamaa social media irratti argadheen guddaan isin jaaladha guddaan isin kabajaa galatoom rabbi si jaalatu rabbi arrabsu osoo asin rabbiin arrabsu isaan ofitti naqabanii amantaa isaaniitiin adda ta'us jechuudha galgala yoo wallolle ganama akka daa'imaa dhaqee isaan faana taphadhee kofalaa jechuudha kanaaf guddaa anaaf rabbiin gaditti kan naqa jelje ummatuma social media ummata islaamaa kanaadha jechuudha rabbiin gaditti kan naqa jelje mikinaatu wantoota baay'een isaanirraa hubadhe jechuudha hiyootii kun naqa jara rabbii gaditti hundi keessanuu isinirraa akkasii ustaaza keenya baay'ee isin jaaladha guddaan isin galateeffadhan isin jechuu barbaada. Jazakillah Sumayyaa teenya baay'ee takka galatoomii rabbi sirraa jaalatu galanni rabbii faa ta'u hawaasa keenya gara duraanis sirra duluu tures gammadee seenaa gara social media bajaarraa kana keessa seenaa dalayde lubbuma teetii fi amanuunis kafaruunis lubbuma ofiiti maatiif umaan godhu rabbii fi ilmi namaa umaan godhu lubbuma ofiitan ibidda jalaa baasu jiruu jannata barabaraataan argachuu addunyaa irratti namni qananii barbaada jannata keessatti illee qananii barbaadna rabbiin warra jannataan waa godhu rabbi sirraa haa jaalatu hundi keessanuu gartee kan daangaa warra tarkaanfattan amantii namaa kabaja amantii namaan tuqina waan fedhe haa gabbaru waan fedhe haa amanu amantii fedhe haa seenu fadhu haa kafaru fadhu islaamummaa ta'u fadhu kiristaan amantii fedhe haa deemu bifa bareedaan haalaa fi amala toluudhaan nama waaman Iyesuus Kiristoos wangeela keessatti shayxaananu yaa shayxaana silaa shayxaan raamaan jiru kan nama jallisa ibidda agartee nama galcha kan waan hunda nama daleessa isa kana afuroota agartee badaa kana jara kana jinni babbadduuf shayxaana badaa isaanu deemi waaquma kee qofaaf sagadi isuma qofa gabbarii jedheen jara keenya yoo amantii kiristaana keessatti illee yoo mal armasidhaan gamana kanniif jechuu san agartee wal dhawaa jechuu miti obsa keessa jechuu daangaa namni sirra tarkaanfatee obsu amantiin teenyaas jecha gaariidhaan deebisi jedhan nama gartee oromollee yoo maakmaaktu nama gartee maal si obaasee aannan gartee obaasii jedhan gartee jara keenya walii obsinee haa deemnu haa barannu akkuma isin jettee quraana aappii gabbuufannee wangeela haa dubbisnu koottaa wal bira qabaa madaalchisa isa kamtu dhara isa kamtu dhugaa eega waaqni tokko ta'e amantiinis takkuma karaanis takkuma rabbi sirraa haa jaalatu Sumayyaa jiruu bareeddu guyyaa gartee fuudhaaf heeruma keetiitiin rabbi nu haa gahu gammachuun amantii argachuudha oli hin jirtu bakka jirtu rabbi siyaatiisu maatii tee siyaatiisu biyyaan baas siyaatiisu firootan keessiifaatiisu obboloowwan keessiyaatiisu hunda maqaa kee akkuma maqaasi godhate addunyaa irratti guyyaa isa dhumaa sana isa xumura guyyaa murtiin kan namtu waaqni murtii kan isa kaan jannata isa kaan ibiddatti addaa murteessanis warra jannataan waa godhu baay'ee galatoome gaafiin sin gaafatiin isa hedduudha gartee yeroo biraatis sagantaa biraatiin waluma deddeebina dhaamsa daqiiqaa tokkotti uummata kanaa qabdu waan mataa keessa si jiru dhaamsa kanaatu isaaniif gaariidha ergaa kana isaanii gaariitu dhaamsa daqiiqaa takka dhaamii fi asuma irratti irraa gabaabsaa Sumayyaa ta'e. Eshi ustaaza koo dhaamsin isaaniif dhaamsamu keessatti batala ijoollee kiristaanatiif ani obboleettuma kan keessanii obboleetti kan keessan Oromoodha akkasumas namummaadhaan wal jaalanna zinnaash amantaa san keessa baateedhaaf amantaan kiristaanaa fudhattee hin baane amantaa dubbisaadha tasfaa yookiin dammoo abdii hin kutanaadha wayis dammoo zinnaash kiristaanummaatti deebisa jettaniiti hin yaadinaadha mikinaatu ani wantin keechaa dhufe abiddan keechaa dhufe nan beeka rabbii san keechaa nadeeffate an lammata sanitti hin deebi'u waan ta'eef ofii kan keessanii lubbuu kan keessan of baraaruudhaaf yoo feetan ta'e
dhugaaf dhala addaan baafachuu quraanas wangeelas dubbisaan isin jedha ijoollee kan koo kiristaanatiin jechuudha. Obboloota kan koo islaamatiin dammoo islaamummaa taanee yaa argamnu fakkeessinee qofa osoo hin taane jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha. Baay'een isaa namoota nama arrabsuu gochoota islaamummaarraan eeggamne qullaa bahanii sirbuu sooshaal miidiyaarra ta'anii bataraa tiktookii akkuma argitan jechuudha. Miidiyaarra ta'anii shaaworii keessa seeneetti dubartiin takka immoo haraama akka shari'aatitti hin beektanii. Kanaafuu wantoota adda addaa irraa osoo of qusannee osoo adaba qabaannee osoo kabaja godhanneetiin fakkeenyi hundaafuu taane islaamummaa kan keenya irratti diinii kan keenya irratti cimnee sirba yoo bahe sirba sammuutti qabachuu osoo hin taane quraana qabannee suuraa tokko yoo haffasne yookaan juusii 30 yoo haffasne boruudhaaf dammoo nuti nu gargaara. Kanaafuu kaayyoon kan keessan jireenya kan keessan adeemsachaa rabbiin keessa sodaachaa diinii kan keessan babal'isuu haqa uummataaf deemu rabbii mufachiisuu dhiisaadha. Mikinaatu nama beekamaa nama kabajamaadha jechuudha diinii islaamaa kan argate. Wallaahi dhugaan isin jedha namni haadhaaf abbaan isaa islaama ta'e nama taaddaleedha. Nuti siqaayii baay'ee nu eeggachaa jira jechuudha. Sababbiin isaas tokkoffaa hiriyoota gidduudhaan lammaffaa irratti fakkeenya kan akka kan gootisuun amantaa keessa irratti beekamee abbootii amantaa beekee ijoollee amantaa warroonni beeku siqaayii baay'een argaa. Ittaansuudhaan dammootiin maatii kan koo keessattis dammoo jechuudha hunduu faamiliin kan keenya ijoollee sallamtee waan kiristaanaadha. San keessa hoo galle wallaahi ani guyyaa lama keessatti jechuudha ijoollee kiristaana bira taa'e assalaamu alaikum jedhee namaan nagaa gaafachuun natti ulfaate jechuudha. Ilaalchi isaan naaf qaban. Kanaafuu isin dammoo jechuudha carraa qabdanitti fayyadamaa ta'u uummanni islaamummaa irratti akka deebi'an haqa akka argatan haqa bichaa dirqamaan osoo hin taane uummataaf ibsaadha. Isinii warroota taaddaleedha. Nutu siqaayii argaa guyyaa torbee tokko osoo hin guutin wantoota baay'ee nu qunname jechuudha. Isin dammoo jalqabumarraayyuu maatiin kan keechan jalqabarraayyuu kaanii quraana isin qaraasisuu danda'ani. Yoo isin hin qaraasisne ta'e dammoo namni isin dhorgu hin jiru waan ta'eef zuumii jira gara sirra deemaa baradhaa. Sirban baratinaa siyaasan baratinaa kanarraa bilisa ta'a maalummaa kan keessaniin boonan isin jedha obboloota kan ko'e. Ijoollee kiristaanaatiis wangeela dhugoomsaa qabatanii hin deeminaan isin jedha dhaamsi kan kodhuma isa kanaadha. Isinis dammoo ustaaza keenya guddaa isin galateeffadha. Galatoo. Abshir. Dhugaa dubbachuuf kan akka ustaaz Farhaan kan bakka maqaa ustaazotaa waamee hin fixuuti. Xiqqummaa keenya osoo hin laallee kan nu kabajanii xiqqummaa keenya fi kaafera keessa yoo jiraadhe osoo nu tuffanne osoo nu kabajne nu kabajuu hin dhiisne kabajaan akka ilmoo ofitti nu qabani. Rabbiin jazaa keessan isiniif haa kaffalu. Amin. Tana fakkaatti obbolawwan kee gaafii deebisa Zinnaas yookaan Sumeeyyaa Tasfaayee gartee waliin goone kana fakkaatti gaafii fi deebisa ajaa'iba irrattis qabannee yoo rabbi jee yoo isin nu hayyamtu taate waan feetan ijoolleen kiristaanaatis gaafii keessan dhiyeessanii islaamas dhiyeeffatanii miira shakkii qabdanii fi hunda wangeela irraa yoo gaafii qabaatanis ganoo hedduu waliin haasa'u teenya gaafii waliin goona maaltu sababa isiitee wangeela keessa ragaan isii agarte waa'ee Yesuus maal baratte waa'ee gartee islaamummaa kanarraa maal baratte kan jiru waliin haasa'u teenya fakkeenya akka Dr. Zaakir Isii godhu waa hedduu waliin gaafan agartee yookaan hin beekti hin dubbisti hin beekti isinis hin beektan hedduun keessan gartee ka isirra beektanis hedduu jira waluma gaafannaan waan sababa isiitee fudhata isa isiif hin qabne wangeelli kun gartee keessatti waan isiin fudhatamin sababa isiitee gamana fide gartee hunda waliin gaafannaa gaafii shakkii qabdan hunda waliin gaafannaa komentii teessan laalee gaafii keessan achumarra barreessa guyyaa biraa gaafa rabbii isii mijjeesse hojii isiitii hojii gonni nama keessa jiru ifa jedhanii sani waliin dhufna haa galatoomtu Sumeeyyaa bishaan leessiif hin kennine noo folchi dhiifa manaa godhi rabbi yoo lafa arabaa tana wal norgasisin Maashaallah jannatatti akka gartee wal arginu rabbi irra hawwina jiruu bareedduu gaafa amantii keessa jirtu illee nu kabajuu turte dhugaa daangaa nuti tirka kan nuti aarree dallannu in kofalta kofluma keessa nama aarsu malan yeroo garii nama kofaleesse nama aarsaa dhiifamu nu godhi osoo hin du'in wal arguu nu amantii tan argachuun keessu galanni isaaf haa ta'u ani akka kiyyatti ani yoon fudhattini fudhatti hin yaanne nama baay'eetu jaantu hin amantu maaf rakkitanii isii tana dhiisaa kanaarra osoo jira sababa keetiin yoo si ajjaasaa maqaa keenya si balleessu jira ustaada dhiisi jedhee hedduu jedhe rabbi malee waan inni fedhe gooftaan waaqni namaa fedhe malee hin taatu jara keenya hin beeytan aniin kun bakkaan dhaabbadhu boruun beeytan amantii tamirratti hin jiraadhaa tamirratti hin du'a
nama hin beekan ammallee hin murteessinu guyyaa gartee jannata rabbi nu akannu galatoomii gartee horii bulii jiruu bareeddu jiraadhu qabeenya kee keessa siyaatiisu fayyaa barumsaa siyaa dabalu maatii kee keessa fayyaa guutuu akannu hiriyoota kee keessattis gammadii jiraadhu sooshaal miidiyaa irra maqaan sin badin guyyaa boruusi maqaan sin badini guyyuma hundaa'u jiruu bareeddu jiraadhu halkan gaarii nuufis ganama gaarii haa taatu asuma rasraa gabaabsaa galatoomiin sin jedha waan hin jedhu jirtu rabbi fayyaa fi nagaan waliin nu haa deebisu rabbi tol jaalannaa intala sabaati duraanis oromo amaaran taane araban taane faranjiin taane intaluma gartee saffaati arrallee sanuma amantiin adda taatu malee maatiitis jabeeffadhu hin beeytaa waanuma si yaadachiisuu fi tanumaan sin jedha horii bulii nagaan naa jiraadhu sumayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu daawwattoota keenya wajji galatoo ayyaak ayya أهل الذكر دعوى شؤون أهل الذكر دعوى شؤون يراهم دماته في النوك السنين أهل الذكر كنوا قبه برسيسو برتو تديني أهل الذكر دعوى شغوم يراهم دماه في النوك سنين أهل